Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraandhala 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 17 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubee Dhooraatii garasitti isin dabarsa. Akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ofiisaa adda bilisa baasaa Gambeelaa jechuun kan of waamuuf hoogganaa kataan obbo Zang Duweer mootummaatti harka kennatan jechuudhaan waajjirri sekretariyaati Gambeelaa beeksisee jira. Obbo Zang kana dura waamicha nagaa naannoon sun dhiyeesse taansuudhaan karaa hoogganoota gosoota naannootiin karaa nagaa qabsaa'uu filataniiru jechuudhaan hoogganaan waajjirichaa obbo Ugeetoo Odiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Zang qabsoo hidhannootti kamakaman bara 2013 ta'uu obbo Ugeetuun ibsanii jiran. Filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite irratti paartii maqaa misooma nageenyaa fi diimokiraasii uummata Gaambeellaa jechuudhaan hirmaatetu gara adda bilisa baasaa uummata Gaambeellaa jedhutti maqaa jijjiirratee qabsoo hidhannootti seenee jechuudhaan hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiingii ibsaniiru. ከዚህ በፊት የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ብሎ ራሱ ዲክሌር ያደረገው ወደ ጫካ በመግባት miseensi tokko kan filannoo biyyaalessaa irratti qooda fudhataa ture erga filannoo irratti injifatamuu baree duuba dhaaba kana hundeessee bosona kan seene malee duraan qabsoo karaa nagaa hordofa ture. Kanaaf qabsoon kun kan fuula hin qabne saba sabatti buusuu waan ta'eef kanaan dura bulchiinsi Gaambeellaa karaa jaarolii ijoolleen qaama kan waliin gara bosonaa galan akka nagaan deebi'an tumsa taasisanii namoonni 25 deebi'anii turan. Amma immoo gaggeessaan dhaabbatichaa kan kanaan dura gara qabsoo nagaatti dhufuuf yaalee mijechuu fi dhiisee ture kaleessa garuu gara jaarsolii biyyaa dhaqee karaa sanaan harka isaa mootummaaf akka kennatu ta'eera. Kanaan dura waamicha karaa nagaa jaarsoliin biyyaa dursitoonni gosaa fi mootummaan naannoo taasiseefiin miseensonni garee hidhattootaa 26 obbo Zaan dabalatee harka kan kennatan yoo ta'u dursaan waraanaa kun kaleessa yeroo harka kennatan qofaa isaanii akka ta'es obbo Ugeetuun dubbataniiru. Kaleessa harka kan kennatan hoogganaa waraana adda bilisa baasaa uummattoota Gaambeellaa obbo Zaan bilbilaan dubbisuudhaaf carraaqqiin taasise hin milkoofne. Hoogganaan waraanaa kun harka kennachuu waliin wal qabatee garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummattoota Gaambeellaa irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra. Wal waraansi mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti waggaa tokko oliif geggeessamaa ture amma qabbanaa adeemee jira. Haa ta'u malee naannoo hollaa Affaar bakka siiviilonni finciltoota TPLF dura dhaabbachuuf hidhatan keessatti lolli itti fufeera. Hospitaalli ijoon kan magaalaa Afdeeraa keessa madoodhaan guutamee jira jedha gabaasi Vinkas Asis. Jiraata Affaar kata'an Ayichaanuur akka jedhanitti kan as dhufneef lubbuu keenya oolfachuuf jecha garuu haalli maatiin keenya keessa jiran sodaachisaadha lubbuun haa jiraataniif dhiisuu isaanii hin beeknu jedhan. Hoogganaan hospitaala Dubiitii Dr. Hussein Adan akkas jedhu. We had patients who had penetrating abdominal injury and some patients who had brain injury. Dhukkubsatoota rasaasni qaama isaanii seene garaa isaaniirra kanneen miidhaman kaan immoo kanneen sammuu isaaniirra miidhaan ga'e sababaa dho'iinsa mudateetiin ijoollee balaan gubachuurra ga'ee fi harkiif miilli isaanii cita qabna. Dr. Hussein Adan akka jedhanitti namoonni ituu balaa sana jalaa dheessanii argamu. Balaan konkolaataallee dhaqqabeera namoonni 6 du'anii kanneen irraa ooluuf carraa argatan immoo gara hospitaalaatti finnee jirraa jedhan. Lolli naannoo Affaar loltoonni TPLF haleellaa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti baatii amajjii erga bananii qabee hammaatee jira. Siiviilonni hanqinni deeggarsa mootummaa waan jiruuf jecha TPLF lolicha gara magaalaalee naannichaa hanga tokkotti fide jechuudhaan komee dhiyeessu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abidaan Gorgandeen Boomaa Gaallisaaf carruu keessaa baatilee 8 dura qeerraa buqqaanii naannoo Oromiyaa Finfinneetti komee dhiyeeffachuuf deddeebi'aa akka turan ta'uu kan ibsan buqqaatonni ammayyuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbatu.
Shawaa Kaabaarraa ka'anii kaleessa godina Arsii Asallaa Aanaa Marsii magaalaa Abboomsaatti kan argaman ta'ullee ibsanii jiru. Bakka bu'aa buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan obbo Dastaa namni jedhaman waggoota 18f qe'ee keessa jiraatan gadhiisanii akka ba'an taasifaman bara 2013 ta'uu ibsanii amma bakkaa bakkatti deemanii kan jiraatan ta'uu dubbatan. Waajjirri nagaaf nageenya magaalaa Finfinnee kana laalchisuun ibsa baaseen buqqaatonni kun Finfinnee erga ga'anii qabee deeggarsa gochaa fi kan jiru ta'uu ibsee mootummaa naannoo Oromiyaaf koomishina ittisa balaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan qubsuma yeroo fi mijeessaa turuu fi beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan kamisa har'aa ganama Yuukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Yuukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Hoogganaan Raashaa Vilaadimiir Puutiin biyyoonni kabroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Yuukireen warreen gama dhiyaa haleellaa Raashaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Puutiin haasaa televiziyoonaa irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisa Yuukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Yuukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisan. Kanneen naannoo Doombaas keessaa tarkaanfii kana kan morman daafuu hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu Puutiin akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii akka jedhanitti humnoonni Raashaa caasaalee waraana Yuukireeniif waardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatan jedhan. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadhaabe. Uummatis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Rifaatuun hin jiru, nuti cimoodha, waan maraafuu qophoofnee jirra, eenyuun iyyuu ni injifannaa, sababiinsaas nuti Yuukireenii jedhan Zeleniskiin. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної seera hooggansa waraanaa naasuutu mudachuuf jira. Ijoollee kana eessan dhoksa. Qubsumni hin jiru, homtuu hin jiru, bakki isaa dirree ifaadha, eessan dhaqa jedhan. Boodarras Yuukireen hariiroo dippiloomaasummaa Raashaa waliin qabdu kutuusee beeksistee jirti. Yuukireen sababa nageenyaaf akkaan sodaachisaa waan ta'eef jecha samii ishee balalii imaltootaaf cufuu har'a beeksistee jirti. To'attoonni aviyeeshinii Awurooppaallee sababa waraansi geggeeffamaa jiruuf naannolee daangaa Raashaaf Beelaaruus irra balali'uun sodaachisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen gama bahaa keessatti kamisa har'aa duula waraanaa labsanii jiran. Tajaajilli dhaaba daandii balalii Yuukireen marsariitii isaa irratti maxxansuudhaan samiin balalii biyyattii balalii siviilotaa maraaf har'aa qabee cufamuu isaa beeksisee jira. Tajaajilli to'annoo balaliis har'a hojii rarraasuu isaa beeksiseera. Dhaabbati nageenya aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa samiin balalii Raashaaf Beelaaruus hanga kiiloomeetira 185 Yuukireen waliin waldaangessutti xayyaaraaf balaa ta'uu mala jechuudhaan beeksisee jira. Xayyaarawwan siivilii beekaa yookaan adda baasuu dhabuudhaan irratti fuulleffatamuu danda'a jechuun illee akeekkachiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenya itti aanutti ceenu. Godinaalee Baalee Bahaa fi Lixaa keessatti rakkina hongee uumameen namoonni 600,000 olii beelaa fi saaxilamanii beelladoonni 47,000 olii immoo akka du'uu isaanii odeeffannoon godina Baalee irraa arganne ibseera. Addis Chokkolee namootaan dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira akkanatti dhiyaata. Godina Baalee Lixaa keessatti sababa hongee uumameen beelladoonni 46,000 ol du'anii kan 1,000tti lakkaa'aman immoo akka dadhabaa jiran odeeffannoon godinicharraa argame agarsiiseera. Itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultoota godina Baalee Bahaa obbo Amiin Aliyyii akka sagalee Ameerikaatti himanitti beelladoonni lubbuudhaan jiran akka hin duune waan danda'ame hundayyuu gochaa jiru. 5 ወረዳዎችና በ2 ወረዳ ክፍል በተለይ በግኒርና
ጎሎቻ የሚባል አለ በከፊል ደጋማ ወረዳ rakkoon kun kan uumame aanaalee shanii fi gamtokkee aanaalee lama keessatti keessumaa gindhiirii fi gololchaa keessatti akkasuma waliigalatti beelladoonni 46,000 ol du'aniiru. warreen lubbuun jiranis immoo margaaf nyaata barbaachisaa ta'e dhiyeessinee gargaaraa jirra. wanti yeroo ammaa argaa jirru akka sodaannes miti. Akka obbo Amiin Aliyyi dabalanii himanitti balaa hongee kanaan kan miidhamaa jiran beelladoota qofa miti. Godina Baalee Bahaa keessatti namoonni 600 fi 51 fi 662 beelaaf saaxilamanii jiru. Akka obbo Amiin sagalee Ameerikaatti himanitti namootaan beelaaf saaxilamanii fi gargaarsi midhaan nyaataa taasifamaa jira. Gargaarsa yuunivarsiitiin Harommayaa godina Baalee Bahaaf ramade qabatanii dursaa garee yuunivarsiitichaa ta'uudhaan gara godinichaa kan deemanii turanii fi dhimma horsiisee bultootaa irratti qorataa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa beelladoonni hedduun bakka ciisanii ka'uu dadhabanii yeroo namoonni kaasuudhaaf yaalan akka argan dubbataniiru. ከብቶቹ ውሃ የላቸውም። ውሃ የነበራቸው ውሃዎች በጣም ደርቀዋል። የሚመግቧቸው እነዚህ ሳር ግሬዚንግ ላንድ ሬንጅ ላንድ የምንለው እንዳልኩ horiiwwan sun bishaan hin qaban maddeewwan bishaanii goganiiru margi dheedamu hin jiru gogeera beelladoonni dhumaa jiru akka ijaan arginetti horiiwwan sun bakka ciisanii ka'uu hin danda'anu akka nuti himnatti beelladoonni 8,000 fi 818 bakka ciisanii ka'uu dadhabanii gargaarsa namaatiin ka'anii ijaajju. Godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii 5 keessatti guutummaadhaan aanaaleen 2 immoo gamtokkeen isaanii hongeedhaan akka miidhaman godina Baalee Lixaa keessatti immoo aanaaleen 4 gamtokkeen isaanii balaa hongee kanaan miidhamuu isaanii odeeffannoo itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii godina Baalee Bahaa obbo Daawit Abdirree biraa argamerraa beekameera. Akka gabaasni Addis Chakkol jedhutti. Hongeen godina Baalee Bahaa keessatti uumame kun waan bubbule ta'uu isaatii fi xiyyeeffannaan kan itti kenname garuu dhiyeenya kana akka ta'e obbo Amiin Aliyyi itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultootaa godinichaa dubbataniiru. ቢያንስ ወደ 1 ዓመት አካባቢ ዝናብ ዘነበ ጊዜውን ጠብቆ 2 ጊዜ ነበር የሚዘንበው ነበር ቦካን ወጋ ኬሳ ወቅቲ ለማሮቡን እረቱሬ ይወጥናት ናኖ ወጋ ተኮቲፍ የሮሳ ኤገቴ ሂሮብኔ ሆርዶፋ ቱሬ ቃማ ድምጭ ላለቱትስ ቤክሲስኔ ቱሬ ዱርሲኔ ከሩርፈኔ ቱሬ ኢቱ ጥየፈናን ኢቲን ከነሚን ቱሬ ጀለማን ዱራ ከን ቃማ ሞቱማን ድሚ ሰላለቱ ጅን አከ ጥየፈናን ከነሙፍ ከንታሲስምኔ karaa gargaarsa namootaatiin haalli gaariin jiraatus beelladootaaf garuu haalli nyaataa fi bishaan dhiyeessuu ammayyuu rakkisaa akka ta'e kan dubbatan obbo Amiin biiroo bishaanii naannoo Oromiyaa wajjiniin mari'achuudhaan bishaan konkolaataa baatu yookiin bottee kireeffachuudhaaf yaalanus botteen kireeffamu waan gabaarraa dhabamee fi milkaa'uu akka hin dandeenye dubbataniiru. Akka obbo Amiin Aliyyiin dabalanii jedhanitti beelladoota miidhamaa jiran bakka jirantu gargaaruu qofattuu hin ta'in gara aanaalee rooba argachaa jiranuu fi marga qabanitti bobbaasuudhaaf yaalii taasifameen amma ammaatti beelladoonni 86,000 ol ta'an gara baddaatti akka socho'an taasifameera. Yuunivarsiitii Harommayaatti qorataa dhimma horsiisee bultootaa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa gama isaaniitiin rakkina beelladootaa fi horsiisee bultootarra gahaa jiru. Egereedhaa fi hiikuudhaa fi qorannooleen yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti taasifamanii haala faffaca'aa ta'een jiran walitti qabamanii akka hojii irra oolan gochuun barbaachisaadha. ፓስቶራል ትራንስፎርሜሽን የሚል ትልቅ ፕሮጀክት በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲ ቀርጸን በ5 ዩኒቨርሲቲ Basic pastoral transformation yookiin immoo ce'umsa bu'uura horsiisee bultootaa kan jedhamu piroojeektii guddaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti qopheessine yuunivarsiitota 5 yuunivarsiitii Madda Walaabuu, yuunivarsiitii Harommayaa, yuunivarsiitii Odaa Bultum, yuunivarsiitii Arsii fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti hojjetamaa ture. Ammas horsiisee bultoota kana akkamitti jireenya isaanii jijjiira waan jedhu irratti hojjechaa jirra. Yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni yeroo isaa eeggatee waan hin roobneef horsiisee bultoonni miliyoonii 13 ta'an rakkinaa fi saaxilamanii jiru.
Itoophiyaa keessatti godinaawwan Baalee lamman dabalatee godina Booranaa fi godinaalee ollaa Booranaa warreen naannoo uummata kibbaa keessa jiran akkasumas naannoo Somaaliyaa godinaalee 9 keessatti waan hongeen ammaateef beelladoonni 100,000 lakkaawaman dhumuu isaanii gabaasni Addis Chokkol hubachiiseera. An Bafqaaduu Muradaati. Adan Hussein jiraataa godina Booranaa aanaa Waaccileeti. Dargaggoo ganna 14 barataa kutaa 8ti. Dhiyeenya kana baalfa irraa baayoo gaazii qopheessuudhaan namootan ganda isaa keessa jiran 8 ibsaa akka argatan taasisee jira. Adan rakkoo hawaasa kiyyaa hiikuudhaaf hojjedha jechuudhaan VOA'tti dubbateera. Hojii isaa kanas itti fufuu akka barbaaduudha kan inni dubbate. Barsiisaan isaa Booroo Sooraa Adan kalqa addaas kalqa kan biroos akka qabu dubbataniiru. Galmoo Daawitutu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaataati caqasa. Adan Hussein barataa kutaa 8ti. Kibba Oromiyaa godina Booranaa ganda baadiyyaa Weeb jedhamtu keessatti dhalatee kan guddate Adan obbolaa 8 qaba. Adan gandisaa Weeb rakkoo bu'uuraalee misoomaa akka daandii, ibsaa, bishaanii fi neetworkii bilbilaa qabdii jechuun dubbata. Dhiyeenyas balfa garaagaraa irraa baayoogaazii qopheessuun jiraattota ganda isaa keessaa manni 8 ifaa akka argatu taasisee jira. Amma baayoogaazii irraa eerabtirri maddisiisuun ani yaaleen milkoofte argadde. Akka nuti yaaleen weebkeessaatti karaa dirajitee wayii nu dhuftee fi 5 hojjette. Amtaan jala hojjette. Meeshaa sullee waan hin qabneef woom kan qabu yaalee suniin adda argadde. Yoom jalqabde waan kanaa hojjechuu? Waggaa 17 waggaan ammoo isiin itti naamu mul'atte. Waggaa 18. Ji'a hagamsitti fudhate hojjettee fixuudhaaf? Yaalii irraati agji jaa hojjette. Amma hojjechuu jalqabe 7 jira. Barataa Adan hojii baayoogaazii kana kan qopheesse rakkoo uummata kiyyaa ilaaleetii jedha. Duruma yaadaa ture. Akka inni naa dhufeen uummatillee waan rakkoo ibsee qabuuf. Alleen karaa akka wayii singama midhaasa akka yookaan bu'aalee irraa argadde namaallee fakkii ta'uu fedhe. Akkam hiree amma tajaajilli isaa? Amma tajaajilli isaa akkuma malee dansaa. Ollaa keetiif immoo akkamitti fayyadamaa jirta ammaree? Ollaa kiyyaafi abba dhuunfaa fa'aa nama gartee hojjechiifachuu fedhamu mankoo baafa. Akkasiin tikimi buutuu jira. Isiin tokkittiin manis 8 irraa hin bobeeffata. Ampuuliin 8. Amma mankaan waliin 9 manaan ammoo irraa irri jiraa gurradamu gaajima man 8 mani kaan ammoo kenna. Galii wayii irraa argattee taaree beessee? Birrii agita wal dubbanne akkasiin midhaasee fabbootii dhuunfaallee. Adan mana barumsaa Tulaa Weeb barata. Barsiisaa Boruu Soraa Xaccee barsiisaa mana barnootaa kanaati. Asiin duratti miseensa gumii kalaqaa fi elektirooniksii ajaa'ibaa jiraman barumsaa keessatti gumiin akkasii kan ijaaramu kileebiin jechuudha. Miseensi kileebii kana ture achuma waan tokko barattoonni kileebii kan kee jiran yaalaa turani. Inni ammoo hojiin isa milkaa'ee fi manuma isaaniitti asiin dur baayoogaasiin karaa mootummaatiin baayoogaasiin nyaata ittiin bilcheessan namoota 10 keessatti jirame. Yeroo ammoo warri baayoogaasii sun hojjetu barataan kun guddina laalee baayoogaasiin ammoo warri sun mootummaa yeroo sun hojjetu nyaata ittiin bilcheessan. Inni ammoo hojiin sun laalee deemee manuma isaaniitti bool xiqqoo meetirii 2 hin qote. Bool sun keessatti ammoo xilaa ittiin bokka qobatan sun baalli isa sun irra baasee simmintoo maanii waan itti midhaafatu waan hin qabnee fi xilaa kan keessi nafee tuubboo gargaraa haa bishaan galchu jira haa waan akka sooddaa akka inni godhatuu fi galchu jira
yeroo paaworii akka paaworii qannasuuf inni godhu jira akka paaworii dabaluuf inni godhu jira kan hunda hojjete gubbaa isaa immoo cufe achuma wanni isaanii humni ibsaa maddisiisuu danda'e. Inni akkasitti hojjetee inni kanammoo waan kana bobaa bineensi gargaraa qajeelalloo ka waraabessa ka namaa bineensi gargaraa waliif funaane bulbulee itti naqaa akkasumaan humni isaanii ibsa maddisiisuu danda'e. Hojiin akkasii kun ganda weeb sana keessatti beekamaadha? Beekamaan hojiin kun asiin duratti yeroo tokko kaanam reefu jechuun mootummaan namoota muraasaa fi akka isaan nyaata ittiin bilcheeffatan jedhee baay'ogaasii muraasa tokko hojjete kaan ka duraanii ibsan qabu ture nama haa ibsaa hojjete jechuudha. Barsiisaa Booruun manni barumsaa Tulaa Weeb haga danda'e barattoonni akka aadan jiran hojii kalaqaa akka gabbifatan akka hojjetu dubbatu. Gumuun ijaarraa kileebiin sun ammoo waan gargaraa kalaqanii si'eessina. Haroora kileebichaan baafnaa ammoo haroora dhaabbatu sun dhiyeessuu sun irratti hundoofte barattooti waan gargaraan kalaqxii hajarii waan akka makiinaa shiboo gargara walitti hidhanii akka makiinaan sun kartoon irra hojjetanii bakka bakka socho'u. Akkasuma adaniin kulleen baay'ogaasii qofaan isiifinuyyuu xiyyaara akkuma dimitirii balaluu danda'u hojjetee jira. Kartoon irra shiboo gargaraa walitti qabsiisee namoo teephii yookaan hawaan gargaraa kaa'ee wanni sun mo'atee bakka bakka akka socho'u taasisee innillee akkasii nu barsiisuu jira. Mana barumsaa keessatti sagantaa akkasii ijoolleedhaaf qabdu? Sagantaan hin jiraa yeroo kilebiin kun wal arguu waan karoorfachuu malanii karoorfatanii namuyyuu yaalii gargaraa hin taasisu. Waan kalaqaa kanaaf barataa sadii man barumsaa kan keessa hin qabnaa hawaan akkana hojjetu. Garuu haa akkaataan kana waan guddoo hojjetee milkaa jiraatullee baatu waan kartoonni gargaraadha waan xixiqqoo tokko hojjetee nu agarsiisullee hedduu jira. Ammoo baatirii guddichi soolarii haanii asiidii maanii sajjisee hojii gargaraatti gatee jechuudha. Ammallee aduu ka'ee dhaabee maangoree ammallee maatii isaaniitiif namni ibsa hojjete kadhiibilee ni jira. Akkasii duuba barattooti ammoo waan kana hojjechuuf hojii adantallee irra baay'ee gammadan. Adan hojii baay'ogaazii kanaaf meeshaalee isa barbaachisan yoo argate ittuu rakkoo uummata isaa furuu akka danda'u dubbate. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamarraa. Biyyoonni Afrikaa dhukkuba COVID-19 ittisuu fi talaallii gargaaru isa gaafatame olii yeroo jalqabaatiif argachuu isaanii kaleessa walga'ii Naajeeriyaa keessatti geggeeffame irratti ibsaniiru. Sagantaa fayyaa jaallanneen qopheessitu inni kamisa har'aa waa'ee kana irratti xiyyeeffata kunooti. Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hatattamaan biyyootii Afrikaa mara akka dhaqqabu mirkaneessuuf haalli fooyya'ee akka qindeeffamuuf aangawoonni waa'ee fayyaa kan Afrikaa gaafatanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa waggaa 2 dura ega jalqabee as tallaaliin isa ittisuuf raabsame yeroo duraaf isa gaafatamaa ture caalee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kanneen roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti walga'an akka jedhanitti mi'i qabbaneessuu fi tallaalicha keessa ka'an firiijii gama laaleen hanqinni ka jiru yoo ta'u caasaa dadhabaanis jiraachuu tallaalichi ituu hin manca'iin tursuu irratti rakkoo uumeeraa jedhameera. Walga'ii kana kan qopheesse gamtaa dhiyeessii tallaalii kan gamtaa Afrikaa yoo ta'u rakkoo biyyoonni Afrikaa tallaalii COVID-19 ittisu uummata isaanii waliin ga'uuf danqaa isaan mudate irratti dubbachuuf ture. Gamtaa dhiyeessii tallaalii yookaan Vaccine Delivery Alliance dhaabbata jedhurraa Tiyaan Jaansan akka jedhanitti. What we see before us through the magnifying glass of COVID-19 are the fruits of decades of deprioritizing health at country level. Ija COVID-19 innaa laalluu wanni argaa jirru waggoota kurnan hedduudhaa fi sadarkaa biyyaatti fayyaa kan ilaaleen. Kamtu ilaalcha duraa argachuu qaba jennee tartiibaan kaa'uu dadhabuu keenya agarsiisa. Dhugaan jiru jedhan akka lammiiwwan Afrikaatti namni tokko hin tallaalamin akka hin hafneef mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Uummata Afrikaa biliyoona 1.2 keessaa harka 20 kan ta'an qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko argate. Inni kun ija biyyootii gama dhiyaan ennaa laalamu booddee tafaadha. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun tallaalii kana hedduminaan kaa'uuf hanqina caasaa fi mi'a qabbaneessuu yookaan firiijii jedhamu qaban. Waggaa darbe tallaaliin dhukkuba COVID-19 dooziin miliyoona 1 ta'u yeroon itti hojiirra oolu darbuu isaan kan ka'e Naayijeeriyaa keessatti akka gatamu ta'eera.
hanqinni maallaqaa rakkoo biraa biyyoonni Afrikaa tallaalii argatan sirnaan fuudhanii akka hin raabsine danqedha. Biyyoonni maddi galii isaanii gadaanaa ta'e tallaalii jiran miliyoona 400 fi miliyoona 36 keessaa miliyoona 100 qofa gaafatan jedheera. Uummata Naayijeeriyaa 100 keessaa harka 6 qofatu tallaalame. Shakkii uummanni tallaalii kanarraa qabu akkasumas hojiin tallaalii kana uummata waraanuu suuta tirachuun rakkisaa ta'uun ibsameera. Walga'ii Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame kanarratti pireezidaantiin biyyattii Muhammaduu Buhaarii akka jedhanitti. Global solidarity and proactive leadership is the only way we will beat this virus. This high-level summit will call for greater solidarity. Mallee vaayirasii koronaa ittiin injifachuu dandeenyu tokkummaa addunyaa qabaachuun akkasumas hooggana ituu rakkoon hin dhufiin dursee hojjetu yoo qabaanne qofa. Kanaaf walga'ii guddaan kun tokkummaan addunyaa akka jiraatu akkasumas attamitti vaayirasii koronaa dhabamsiisuu dandeenya. Isa jedhu irratti addunyaan sagalee Afrikaa haa dhaggeeffatu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa torban darbe akka jedhetti Naayijeeriyaa fi biyyoonni Afrikaa kanneen biroo 5 ardittii keessatti tallaalii COVID ittisu oomishuun warra jalqabaa ta'uuf jiru. Oomisha tallaalii kana ilaalchises leenjiin torbanneen keessatti ka jalqabamu ta'uu kan ibsan hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom walga'ii roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame irrattis kanneen haasawaa dhageessisan keessaa tokko turan. WHO and our ACT Accelerator partners are working day and night to address the bottlenecks that remain. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa waan michooma biyyoota gidduu hudhee qabu furuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Yoo hangam rakkisaa ta'e iyyuu kaayyoo biyyi tokko lafa kaa'ate fiixaan baasuuf kunoo argamnee jirra. Kun tallaalii qofa irratti otoo hin taane qorannaa laaboraatoorii gaggeessuu fi wal'aansa barbaachisu kennuus ni dabalataa jedhan Dr. Tedros. Hayyoonni akka jedhanitti hanga hawaasni Afrikaa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e tallaalii farra COVID hin tallaalamu taanaan addunyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbee mata duree biraan walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Waraanni Burkina Faasoo amajjii 24 pireezidaantii biyyattii aangoorraa darbuun mootummaa diigee heera biyyattii hojiirraa kan oolle rarraasuun aangoo qabatee jira. Gamtaa Afrikaa fi hawaasni diinagdee kan mootummoota Afrikaa gama dhiyaa yookaan ECOWAS fonqolcha mootummaa kana booda hanga ajajii heeraa iddootti deebi'utti miseensummaa biyyattii rarraasanii jiran. Tarkaanfii jaarmeewonni lameen fudhatan kana ka deeggarte Yuunaayitid Isteetsi sababiinsaas biyyattii keessatti deemokiraasii jiruuf eegumsa gochuuf akkasumas Burkina Faasoo keessatti seeraan buluun akka jiraatu waan jajjabeessuufi jetti. Burkina Faasoon kanneen Islaamik Isteetii fi Alqaayidaa waliin hidhata qabu jedhamaniin hokkara keessa kan seente yoo ta'u sababa kanaan uummanni miliyoona 1.5 manaaf qe'oo ofiirraa godaanee lubbuun namoota kuma hedduus galaafatamee jira. Yuunaayitid Isteetsi iyyata uummata Burkina Faasoo fi kan humnootii nageenya biyyattii ni hubatti. Heerri biyyattii akka hojiirra hin oolleef rarraafamuun akkasumas hoogganoonni karaa deemokiraatawaa ta'een filaman ari'amuu kan ilaaleen yaaddoo hoogganoonni Afrikaa qaban Yuunaayitid Isteetsis ni qooddatti. Humnaan aangoo qabachuun bulchiinsi sun kan seeraa ta'uusaa hanqisuudhaan biyyattii keessatti nagaaf nageenyi akka jajjabaatu gochuuf Ameerikaa fi biyyoonni michuu ta'an kan addunyaa biroon dandeettii qaban daangessa. Pireezidaantiin Burkina Faasoo Kaaboreen akkasumas aangawoonni seeraan ala hidhaman akka gadhiifaman akkasumas heerri biyyattii deebi'ee hojiirra akka ooluuf gaaffii ECOWAS dhiyeesse Yuunaayitid Isteetsi ka deeggartu ta'uu ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.